warkee iyyooyya dhageenyi hissan baraadha qabaaruufa fayyaa dhaatu tolollee bonallee wal gulyaatu anin jaarra gollisaati bara 2021 guyyaa miishooti bara kana kanagatti dhaamachaa jira bara kan keessatti waan maanfaa hojjannee jenne hojjalaallu omedduu hojjanne omedduu dadhabne reenuwan qattee lakkifne ammoo karaan nami jireenyaan diqqaattee guddatte gartee duraa deemiitii hirree horatum tokko waan diqqayyoo tolchite maan tolchiiti waan sun irra gammaddee waan diqqayyoo tokko tolchee guyyaa waaqii jedhi immoo waan akka sirjiir tolcha jettee jajjabaattee duraa deemiitii akkasiifiyyuu wanti xiqqoo barhan keessa tolchin cufayyuu galata waaqaa galchaa maan jenna guddoo irraa gammannaa jecha guddoo irraa gamman waan isan akka malee maachitanii illee barhan keessa tolchin booran jaaladhee tokkeessa of lammeessi ta'ollee baa'u tolchinee guddoo maachitanii horaa bulaa deebana galata guddasanii qaba gartee daawwatanii wanni sun akka malee dansaa obbolees keen waan guddoo dansaa harka qabda sirbi sun guddoo waan dubbatee guddoo waxeessa barannee guddoo nu jajjabeesse jettanillee yaadetullee na kennitan waan agas gugurdoo hedduullee ayunaan jettanii horaa bulaa deebana galata guddaa isanii qaba akki jedhe dubbar kan keessa waan hin dedeen hedduullee nuum qabnaa nuum qaballe akkuma taa'ee tokkochaallee ta'u nuum qaballe lati badhaasuun badini namni nuum guddataa olum deemtaa akkanumaan siinu tattanum keessa itti naadara waan sun tattanum keessa jedhi yaarra goollisaa wanni akkasiitii fi siinu tattanum keessa beeta jechuun namni dhibiilleen qara jedhu duuba hojjaatiin akka malee irdeebitee qarqaaramta hojjechi sun hin kan keeta tattanum keessaan hin dhiyoo namni akka itti qarqaaramuu jiru asa hin jiru tattanum keessa akkanumaan duraa deeman jabaatanii waan hojjechuu fedhanii hojjetanii waan tolchuu fedhanii tolchanii akka gorsaa wanni isiniin gorsulleen waan tolchuu fedhan tolchaa waan jaalattan gulallee yaawaa namallee jaalal baradha nama ulfeeffachiitii baradha nama saalaa nama fokka yaad qabdan karaa dansaan ibsachuu itti gama waaqii bana kanallee baree banu tolchina aares kanallee barnu gartee irreelle turannee waan tolchuu feene duulle tolchinu waaqii nu tolchina hora bulaa deebana galatsanii galchina ammallee gorof miidiyaallee gan shaneessituma akkam keessa jirra gartee waa guddimneetti nu subscribe tolcha maanii tolcha jenneetti yookaan mal dhibii gartee YouTube channeliin guddisanii niin faanii yaanu immoo content jedhan waan dansaa qalbii heennam jira gara si dhiyeessiitii abbaan jaalat faani sii deema namni jaalatin immoo waan jaalat gulli yaawaa jecha akkasii duuba martee adoo bari kun hin dhumatinu halee hum tokkoof agam mana 70 wayii keesseenne akkuma fast akka warri heenna hagaras gulabaan akkasii duuba sunillee fiyyuu galata guddasanii galchina horaa bulaa deebana waan dadansaan wala garraa yoo dandeen wala garraa yoo hin danda'in ammoo nutti hin danda'in wanni tokko namii ifiin qaa'u malinoo waan hin dandeen ifiin hin dhiiban waan hin dandeettu waan dandeetti tolchi agasum siiniyyuu akkasii duuba horaa bulaa deebana qoomii dhibii wala garraa galata guddaa qabdan.